dabalataan illee gumii abbootii gadaa fi ayyaana irreechaa kan bara 2019 magaalaa Finfinneedhaatii fi magaalaa Bishootuu keessatti guyyaa walitti aanu gaggeeffamuudhaaf jiraatu irratti ni mari'anna. Itti aansee tokkummaa jaarmeeyalee siyaasaa Oromoo irratti illee ni mari'anna. Achumaan illee tokkummaa Itoophiyaa tiisuudhaaf afaan Oromoo baduu qaba isa juuttis kan tarkaanfannu ta'a. Keessumoonni keenya marii kana waliin gaggeessuudhaaf qophaa'anii jiran magaalaa Minneapolis irraa obbo Jamaal Ganamoodhaatii fi akkasuma Dr. Tafariidha. Keessummoota keenya afeerraa keenya fudhattanii asitti nu argamuudhaaf maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan nu dhuftanii isiniin jira. Obbo Suutee isinillee hiree kana nu kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Hojii tajaajila immoo uummata keenyaaf gootaniif yeroo hunda irra deddeebinee baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jedha. Anis asumaan Suutee hedduu si galateeffadha. Keessattuu iyyuu karaa miidiyaa kana baalaansi gochuudhaaf wanta ati gochaa jirtu gama gara garaatiin uummanni keenya odeeffannoo akka argatu wanta ati gochaa jirtu baay'ee gaariidha. Otoo sin dinqisiifatin biran darbu akkasumatti itti fufiin jedha. Seenaa qabda biyya koo dhiiga gootan ni qaamte alagaan sinnaatu yoomuu lafee jannoo ta'an ijaarame. Tole egaa keessummoota keenya egaa baga nagaan dhuftan eega jenne amma egaa dhimma barnoota afaan Oromoo irratti gadi fageenyaan mari'achuudhaaf deemna. Dhimmi wal faalleessu kuni maaliif yeroo hunda deddeebi'ee afaan Oromoo irratti dhufaadhaa oola gara mootummaa federaalaati. Obbo Jamaal Sirraan eegala. Baay'ee baay'ee galatoomi. Ani dhimma afaan Oromoo qofatti hin laalu rakkoon jiru rakkoo baay'ee bal'aadha. Afaan Oromoo achi keessaa tokko waan ta'eef nutti mul'ate malee an akkanatti fakkaatutti natti mul'atutti walumaa galatti systemic problem rakkoo caaseffama Itoophiyaa dhaloota Itoophiyaa jireenya Oromoo fi Oromiyaa akkasumas ka Itoophiyaatiin walitti hidhama. Akka warri Itoophiyaa laalutti afaan Itoophiyaan aadaa qabdii, afaan qabdii, seenaa qabdii. Seenaan isii kun ammoo tuyyuu tokkoffaa waggaa 3,000 ol ta'a jedhanii isiniin dubbatu. Akkasumas ammoo seenaa kana keessatti aadaa isiin qabdutu jira. Uffanni isiin uffattu, nyaanni isiin nyaattu, adeemsi namaa nagaan akka itti wal gaafatan, akka itti rafan, akka itti ka'an, akka itti fuudhan, akka itti heerumsiisan. Kun hundumtuu aadaa of danda'e qabdii. Kan ammoo tuyyuu afaan ittiin tajaajilamtu qabdii, qubee ittiin barreeffattu qabdii waan jedhu kana qaban. Inni kun kan Itoophiyaa immoo tokko taasisee waggaa 3,000 ol jiraachisee aadaan keenya kana, afaan keenyas kana, qubeen keenyas kana kan jedhu afaan Amaaraatiin fayyadamuudhaa kan jedhu jechaadha. Amma imaammanni amma bahe kun wanni inni agarsiisu tokkummaa Itoophiyaa tiisuudhaaf, tokkummaa Itoophiyaa jabeessuudhaaf saboonni hundumtuu wal fakkaachuu qabu, tokko tahuu qabu. Tokko tahuu kana keessaa immoo mallattoon guddaan akka biyyaatitti tokko nu taasisuu danda'u afaanii. Afaan immoo Itoophiyaan hagammaa ittiin fayyadamtee tokkummaa Itoophiyaa tiisee asiin gahe afaan Amaaraati. Kanaafuu iyyuu ijoolleen dhalattu hundumtuu iyyuu Itoophiyummaadhaan cuuphamtee guddachuudhaaf aadaa fi afaan Amaaraa barataa guddachuu qabdi. Hanga ammaa rakkoo kan tahe sabummaadhaan yaaduudha. Oromummaadhaan yaaduun afaan Oromoo guddisuu yaaduun Itoophiyaa diigaa. Akka Itoophiyaan hin diigamnee fi jiraachuu dandeettu afaan tokko nu taasisee akka saba biyya tokkootti wajjin nu jiraachisu afaan Amaaraa filannee ijoolleen xixiqqoon daa'imummaa irraa calqabdee Itoophiyummaadhaan dhangi'ama, aadaa Itoophiyaatiin dhangi'ama, afaan Itoophiyaa jedhamuun dhangi'ama, Amaarummaa deemutu furmaataa yaada jedhu keessaa madde kun. Haara yallee miti. Akka yaadaatitti erga gaafa biyya Oromoo cabsaniitii kaasanii hanga ammaatuyyuu aadaa Amaaraa babal'isuun, afaan Amaaraa babal'isuun, caasaa isaanii babal'isuun, seenaa Amaaraa barsiisuun waanuma duraanuu ture. Waggoottan Oromoon qabsaa'aa ture kana hundarrattuyyuu kan ofirraa hambisuuf Oromoon qabsaa'aa ture. Bara 50moota dabre kana ammoo Oromoo qofa otoo hin ta'in sabaaf sablammiin impaayera san keessa jiru hundumtuu nu'is namaa, nu'is seenaa qabnaa, nu'is afaan qabnaa, nu'is aadaa qabnaa, nutis biyya qabnaa, nutis ofiin of bulchuu ni dandeenya jedhanii waggaa meeqa qabsoo irratti godhanii sirni nafxanyaa kan humnaan afaaniif aadaa ofiillee namarratti fe'u kun barbadaahee hanga tokko burkutaahee namni martinuyyuu naannoo ofiitti ofiin of bulchuu fi afaan ofiitiin seenaa ofiitiin ofiin buluu calqabee ture jechaadha. Maqaafillee yoo ta'e at least beekamtiin kennamteefi. Amma jijjiirama adeemaa jira jedhame kana keessatti yaanni akka malee warra nafxanyootaa kana hamilchiisu 4 kiiloo seena.
yookaan immoo kiiloo 4 galma Minilik seene. Galma Minilik yaadni seene kun maal jedhaa Itoophiyaa guddittii duraanii Itoophiyaa gaarii Itoophiyaa maal jettu tana deebisnee ijaarraa kan jedhu kun muummicha ministeeraatiin akka malee irra deddeebi'ee dubbatamuu calqabe. Kana keessatti immootu ilmaan lafaa dhufan warri dulloo warra 20 waggaa 10 ta'ee ol irraanfadhaatii ijoollee lafaa dhuftu Itoophiyummaadhaan habaqaallee guddifna kan jedhu kun afaan muummicha ministeeraatirraallee dubbatuu calqabamee jira. So warri immootuyyuu caasaa mootummaa keessatti harki 60-70 birookiraasii keessa jiru duraanuyyuu warri barate warri uummata biraa saamaa ture caasaa amaaraa waan ta'eef isaan immoo ministeera san keessatti olaantummaa guddoo waan qabaniif ammatti imaammata isaanii abdii muummicha ministeeraatiin saboota biraati irratti aadaa isaanii kan durii afaan isaanii kan durii Itoophiyummaa isaan barbaadu ta isaan fakkaatu san uumuudhaaf jecha imaammata kanaan gadi bahan jecha. Imaammata ilmaan namaa waraayyuu amaaromsuu fi Itoophiyoomsuu akka isaan jedhanitti Itoophiyoomsuullee jechuun nama dhibaa amaaromsuudha wanni deemaa jiru jecha. Haa ta'uuti saboonni hundumtuu qabsaa'aa waan turaniif wanni kun waan fuulduratti illee deemu natti hin fakkaatu bal'inaan ammoo irratti mari'achuu ni dandeenya. Wanni ta'aa jiru waanuma gabroonfataan martuu godhutu akkasi. Warri Ingiliiziin jalatti bule afaan Ingiliiz dubbata har'a yoo laalle warri Faransaay jalatti bule afaan Faransaay dubbata warri Poortugaal bulchite afaan Poortugaal dubbata warri Speen bulchite Speen warri Araboonni bulchanis afaan Arabaa dubbata. Amma biyya keenya keessattis nuti amaarri isin bulchinee jirra kanaayyuu afaan keenya dubbachuu qabdaniidha wanni deemaa. Tole ulfaadhu ifa. Dr. Tafari. Mootummaan naannoo Oromiyaa afaan Amaaraa tokkorraa hamma kutaa 8tti hin barsiifamuu jala muree jira. Arramma ibsi itti gaafatamaan barnoota kan federaalaa baasee roodmaappii qabxii 36 keessaa qabu baafnee naannolee hundaaf akka ramadamutti waajjira muummee ministeeraatiif erginee jirra. Achitti sagaleen harkannamee ragga'ee jechuun nu sabuudhaaf deemamoo moo eenyu hasabuu isaan barbaadan asitti ni dinna jechaadha. Asitti kunoo raggaasisuudhaaf gara mana muummee ministeeraatti ergamee jira jecha arraan sana ibsan irra. Mee Dr. Tafari kana irratti maal jetta? Duraan dursee isuma gaafii dura kaaste sanii waan xinnoo jechuun barbaada achiin booda akka wajjirfaa. Gaafii ati na gaafatte sanii fi dura kaaste sanii fi afaan maalii fi afaan tokko sirratti fe'anii dhiibbaa maal qabaa faayidaa maalis qabaa afaan ofiitiin barachuun. Duraan dursee akkuma Jamaal jedheeyyuu power relationiitu murteessa afaan kana. Yoo warri sibitu warri humna karaa kamiiyyuu haa ta'u humna wayii argatanii afaan isaanii sirratti fe'u. Afaan isaanii kan sirratti fe'anii sobni duuba jiru maalinni afaan sana yoo barattee advaanteejii qabda. Fakkeenyaaf hojii argatta. Amma Oromiyaa keessatti maal jedhu yeroo baay'ee OPDO kan ittiin sobaa turanii ministeera keessa kan galuu dadhabdan yookiin hojii federaalaa keessa galuu kan dadhabdanii waan afaan Amaaraan baranneefi. Afaan Oromoo iddoo sana kaa'uu dadhabaniiti afaan Amaaraa barachuu waan diddeefi yookiin waan dadhabdeefi aangoon argattu ati jedhuun. Kanaaf amma warri maal sitti fidu ofii ulaagaa baasaniiti ulaagaa afaanii godhanii achiin booda si'achi keessaa exclude si godhu. Yaadatti yoo ta'e Ambootti mormiidhaan dhaabate malee barattoonni dhaabatan malee durii bara Haayila Sillaasee yuunivarsiitii galuudhaa fi afaan Amaaraa darbuu qabdu. Afaan Amaaraatiin compulsory ture afaan Amaaraa yuunivarsiitii galuudha. Amma kana gaafa laaltu maaliif kana godhan yoo jette isaan akka jedhanii benefiitidha siin jedhu isaaniif garuu benefiitiin isaa guddaan maalidha inni dehumanise gochuu fi sammuu kee bara baraan garboomsuudhaaf. Kanaaf barreessaa beekamaan Ngugi wa Thiong'o jedhamu barreessaa Keeniyaati. Akkuma addunyaatti iyyuu nama beekamaadha. Post-colonialism kana keessattuu theoreticianidha. Decolonizing a mind. Decolonizing a mind jechuun dura gaafa si koloneeffatanii afaan isaanii sitti fe'an. Afaan uumamaan maal of keessaa qaba? Ideology of keessaa qaba. Ideology jechuun yaada rimee hawaasa tokko jechuudha. Afaan Oromoo amma yaada rimee Oromoo of keessaa qaba.
daa'ima keenya afaan Oromootiin gaafa guddisnu yaada rimeessan yaada Oromummaa achi keessa jiru san wajjiniin barsiisna. Barataan tokko yookiin namni tokko afaan saniin afaan gaafa hiikkatu life orientationii Oromoo kana qabatee guddata. Waan Oromoon jibbu jibba, waan Oromoon jaalatu jaalata, akka Oromootti jiraata life style Oromoo qabaa jechuudha. Kanaaf amma yoo sana jalaa balleessite Oromummaa jalaa balleessita yookiin waan core identity ummata sanii jalaa balleessita. Yoo isa jalaa balleessite egaa akkuma Ngoogiin jedheeyyuu dura afaan isaa balleessi, aadaa isaa balleessi, achiin booda inni ofiidha. Ofiidha innumtuyyuu bara baraan garboomaa jechuudha namni kun. Gaafa bilisummaas yaadummoo afaan isaan yaaduu jalqaba. Bilisummaas gaafa yaadu. Maaliif muuxannoo isaa, jiruu isaa, lafa isaa, gaara isaa, bishaan isaa, jiruuf jireenya isaa afaan isaatiin ibsata. Ishii sanatu deebisee isa ijaara. Fakkeenyaaf biyya kanatti yoo laallee gurraachonni gaafa garbooman afaan isaanii jalaa bade. Gaafa immoo bilisummaa fidanii afaan isaanii uuman. Afaan isaanii amma black vernacular language jedhama. Mainstream English kanarra adda. Beektu baay'een keessan diaspora keessa waan jirtaniif jechuudha. Isa keessa immoo aartii isaanii ilaala. Reggae, blues, literaturein garagaraa, fiilmiin garagaraa waan sana godheef jechuudha. Kana waan ta'eef ammas warri kuni yeruma hundumaayyuu sabaaf sablammii biyyattii sanii jilbiiffachiisnee bituu qabna. Kanaaf immoo bara baraaf yoo tannaate waggaa 100 binne waggaa 100 ittaanu kanaaf bituudhaaf dirqama afaan keenya irratti fe'uu qabna kan jedhu sana wanti keessa jiru jechuudha. Amma muummeen ministeeraa waan isaan faarsaa jiru amma tokko isaan faarsuun kun humna ta'eefira garuu yeroo isaan laaffatanii jiru. Yeroo isaan waan kana deebisuudhaaf hin tattaafatin yookiin qabsoo hin geggeessin hin jiru. Kanarraa kan ta'e amma akka haaratti dhufe malee roodmaappii jedhan kun iyyuu durumas yaadatuma turan. Durumaa karaa baay'eedhaan yaadaa turan. Amma egaa har'a wanta kenname jedhu kanarratti kanan ani arge maalidha inni erginee jirraa jedheeti waan miidiyaadhaan wanti inni dubbate nuti afaan Amaaraa naannoon haa murteessu. Eessaa ka'ee akka kennamu naannoon haa murteessu jenne malee afaan Amaaraa kutaa tokko yookiin kutaa 3 yookiin maali haa baratamu jenne. Lammaffaa immoo barumsi kutaa tokko haga 8 afaan naannootiin baratamaa jedheetu. Akkas jedhe. Kana kan jedhe har'a dura waan jedhe haaleeti. Maaliif achi keessatti dookumentii san keessatti arginee jirra. Dookumentii sana keessatti kan jedhu roodmaappicha keessatti afaan Amaaraa kutaa tokko jalqabaa jedha. Ergasii immoo kam akka amannu hin beeku warri fooyya'ee jedhan kutaa 3 jalqabaa. Warri fooyya'ee jedhanii jechuudha. Warrumti kana deeggaran roodmaappii kana deeggaran kutaa 3 jalqabaa. Kutaa 3 jalqabii kutaa tokko jalqabii mirga naannootisu. Naannootu murteeffata. Naannoo Oromiyaatu murteeffata. Barataan koo iddoo kana jalqabu jedhee jechuudha. Even isa dhiisi afaan kana afaan mootummaan naannoo Oromiyaa afaan Amaaraa barattoonni keenya akka barataniin feenu hoo jedhee mirga qaba. Mootummaan Somaalees sana hin feenu hoo jedhee mirga qaba. Yeroo sana keessatti egaa negotiationiin jiraachuu mala. Ammas tooftaan itti adeemamaa qabuu fi wanti biiroo barnootaas gaafannu maalinni duraan dursee hanga afaan Oromoo afaan federaalaa hin taanetti afaan Amaaraa naannoo Oromiyaatti baratamuu qaba jedhanii murteessuun qaban. Isaan waan fe'anaa jedhan ministeeratti ergamee naannootti bahee gootuun gootaa maalii haa jedhanii mirgi kun garuu kan naannootti heeratu naannoodhaaf kenne akka heera mootummaatti
dhimma sadarkaa tokkoffaa irratti murteessuu kan qabu naannoo waan ta'eef naannoon hanga afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u irratti dhimma afaan irratti murteessuu hin qabu. Tokko ittaanee waan hin jedhu. Afaan Amaaraa kutaa tokkos kutaa sadiis kennamuu hin qabu. Maaliif saayinsiin afaanii kan nutti himu barataan tokko isa gadii kanatti mana barumsaa gadii kanatti afaan lamaa ol barachuu qabu. Barataan keenya afaan Oromoo kutaa tokkottaa jalqabu, afaan Ingilizii kutaa tokkottaa jalqabu, achiin booda yookiin kutaa 5 yookiin kutaa 7tti afaan Amaaraa jalqabuu ni danda'a. Yoo afaan Amaaraa murtaa'e jechuudha. Iddoo sanitti afaan biraa, afaan Somaalees haa ta'u, afaan Arabaas haa ta'u, afaan dabalataa wayii dabaluuf ni danda'a. Tole ulfaadhu Dr. Tufari. Obbo Jamal, qabxiilee hundarratti daqiiqaa 15 mari'anna waan ta'eef ammallee daqiiqaa 5 hafe irratti waan dabalatu asirratti siifin kanna. Akki yaadannutti gaamma 2017 keessa shira wayiitu qubee afaan Oromoo irratti yaadamee ture sun gaa uummanni Oromoodhaa bahaa fi dhihaan kaabaa fi kibbaan baheeti ifirra hambise. Amma isa amma bahe kana guyyaa guyyaan osoo nuti teenyee daawwannu nurratti murtaa'uudhaan dhufuu jiraata. Osoo dubbiin bakka san hin geenye uummanni Oromoo maal godhee wanta kana ofirraa dhaabuu qaba hundeedhaan. Afaan Oromoo immoo akka afaan federaalaa ta'uuf Oromoon dhiibbaa akkamii godhuu qaba? Baay'ee galatoomi gaaffii kanatti as deebi'a. Garuu ammallee waan uummanni keenya baay'ee waan deemaa jiru kan sirriitti akka hubatu barbaachisa. Yaaliin amma taasifame kuni wanni inni godhamuu deemuu fi tokkoffaa afaan Oromootu barbaachisaa miti yaada jedhutti geessuudhaaf deemanii. Tartiibaan takka takkaan waan Oromoon fudhatu laalaniitti itti siqaa deemu jechaadha. Sadarkaa afaan federaalaatitti isin barbaachisu, afaan naannootti isin barbaachisu, maaliifi biyyi Itoophiyaa wanni waliigaluu qabduun afaanuma tokkicha waan ta'eef ibin sadarkaa naannoottu afaan Amaaraa kutaa tokkorraa erga ijoolleen baratte maal godha kan biraa? Kuni diinagdee fixuu ta'uu malee akka biyyaatitti egaa akka biyya tokko keessa wajjin jiraanna jenne afaanuma tokkicha fayyadamna. Qubeen Oromoo kan amma jiru kunillee biyya gargar diigaa jira waan ta'eef qubee Amaaraa kanaan eega barattaniin booda hin barbaachisu. Yoo afaan Oromoollee hin baranne kan jettan ta'e naannoo keessanitti qubee Amaaraa saniin barreessaa yoo xiqqaate maaliifi ka Itoophiyaati jennee mallattoo tokko wajjin qabaachuu waan dandeenyuuf qubee sanis ka amma nutti fiddan biyya faranjii irraa fiddanii as fiddan kana kan Amaaraatiin nu deebisaati yoo san Itoophiyaa tokko taanaa wanni deemaa jiru kanneen. Kun immoo tuyyuu ilaalcha muummicha ministeeraatiin wal fakkaata. Harka irra qabuun homa takka faayidaan hin qabu. Ilaalchi muummicha ministeeraa Itoophiyaa takkittii tana anatu tiiksaa namni hunduttuu narra deddeemtanii na ajjeeftan malee Itoophiyaa akkasiin turtetti akkasiin guddoo san akkasiin faarfantu sanit deebisuu waan barbaaduuf hin dandahamu karaan biraa waan jedhu kana waan inni galgalaa ganama dhaadheessuuf jarri kun daangaa malee uf onnatanii yeroo kanatti otoo inni aangoo irra jiru daddafnee Oromoo cinqinee Oromoo muddamsiifnee murtii isaatiin waan barbaanne godhachuu dandeenya ilaalcha jedhu qaban. Ilaalchi kun karaa inni balbala kana keessaa madda jechaadha. So muummichi ministeeraa haala duraaniin ture kana sirriitti ibsuu fi namaa qaba jara kanaaf jechaadha. Biyyuma guutuudhaafu inni duraaniin waan jedhe tokko qaba dhugaa takkitti Dr. Abiyyi amma gaafa aangoo qabatu dubbate keessaa takka nuti shororkeessa turre mootummaan keenya aangoo irra turuuf aangoo qabatee filannoo hundumayyuu achi barabbareetiin yookaan sobee saamee aangoo irra turuudhaaf wanni godhin hin jiruu nuti shororkeessa turre jedhe. Bara isaanii kanatti jaarraa 21ffaa keessatti namni shororkeessaa eega ta'e jaarraa 19, jaarraa 20ffaa, jaarraa 18ffaa keessatti bara wallaalummaan jirtu san caalaa shororkeessummaan akka turte uummatatti himuu qaba jechaadha. Minilikfaati shororkeessaa wayyaanee caalu, shororkeessaa Abiyyiin fa'aa caalu tahuu isaa Abiyyi fuulduratti wanni isin hawwisan kun waan hin taane. Jaarraa 18ffaa, 19ffaa, 20tti of duuba deebuun hin danda'amu. Kanammoo ummatoonni irratti fincalanii duraanuu jijjiiraniiru. Amma gara deemnu gara mirgi ummataa itti kabajamu malee Itoophiyaa dullattii duraanii tortortuu sabni jibbee ofirraa gatetti deebina kan jedhurraa yaada isaa jijjiiruu qaba. Maaliif warra kanaaf wanni hamilee kennee Itoophiyaa waggaa 3,000 ka sobaa ka guddoodha jedhamu san keessaa madda waan ta'eef. So deemee qubee isaa baallee fudhachuu qabdan afaan Amaaraa jala bultuu qabdan jechuun kun hafuu ka danda'u. Directionii kallattii deemnu san yoo garsiisaa deemame qofa. So he is signaling very badly. Waan Oromoo ta'eef waan afaan Oromoo dubbatuuf qabsoo Oromoo keessaa maddee
waan bakka 4 kiiloo seeneef qofa fedhii hawaasa biraa yoo Oromoo irratti inni fe'u ummanni keenya callisee ilaaluun fudhatee obseetiin tooftaadhaaf godhaa jira inni jedhu kun dogoggora guddaa uumee mootummaa isaas lafaan dha'uuf deemaa jira. Maaliif? Oromoon harka jalaa fudhannaan Dr. Abiyyi bakka san hin jiru. Torban tokko keessatti kufachaa. Ijoolleen Oromoodha wayyaanee haga funyaanitti hidhatteeyyuu lafaan geettee jirti. Torban tokko keessatti Oromiyaa guutuu keessatti hiriirri baanaan Dr. Abiyyiin 4 kiiloo keessatti arguu dandeettu jechuudha. Kanaaf uummata kana uummata wallaalaadhaa gowwoomsee bira taraa akka barbaadetti godha jedheetiin yoo akka inni deemu kun akka isan baasne isattis himamuu qaba jechuudha. Uummanni keenyas dammaqqiidhaan tooftaadhaaf godhaa jira jedhee of gowwoomsu kana dhiisee waan godhamaa jiru hunda tartiibaan laalaa deemuu irra jira. So gaafii ati gaafatte kaboodaa kun maal ture dhiifama naa godhiiti kanumaa wal hidhama naf fakkaata. Isuma kana deebiftee jirta lakkii uummanni Oromoo maal godhuu qabaadha? Uummanni wanni godhuu qabu baay'ee. Uummanni Oromoo akka amma jirutti waggaa tokkoof walakkaa kana guutuu lammaadhaa fi walumaa galatti caasaan OPD guutuun waggaa 27 guutuu Oromoo ajjeesaa hidhaa turte amma qabsoo teennatti makamteerti. Ijoolleen tun wayyaanee jalaa baateerti. Fedhii hawaasa uummata Oromoo gaggeessiti. Sabboonummaa Oromoo jabeessiti. Akeeka qabsoon keenya manaa baateef sanitti as dabalamaniiru humna nuu ta'u jedhee abdateet hanga tokko uummanni obsaafii ture jechaadha. Obsa uummanni keenya godhaafii ture san keessatti waggaa tokkoof walakkaa kan of duuba deemnee yoo qajeelatti ilaalle bu'aan Oromoon haga ammaa argate hin jiru. Gaafii Oromoo keessaa gurguddaan tokko inni guddaan tokko dhimma afaanii kana ture jechaadha. Dhimmi afaanii sadarkaa federaalaatti afaan Oromoo afaan hojii tahee ilmaan Oromoo hojii federaalaa keessatti afaan Oromootiin hojjechuudhaaf mirgi isaanii kabajamuu qaba jedhee yeroo uummanni gaafatu lakki afaan federaalaa afaan Amaaraa waan ta'eef afaan Amaaraa taati Amaaromaa jedhaa jiru jechuudha. So gaafii uummata Oromoo deebisaan jiran gaafii uummata Oromoo talafaan deebifnee Finfinneen haga ammaatu iyyuu humni roorrisaan gamaa gamanaa itti cacca'ee Finfinnee ammas akkuma jirutti saamuu itti fufee jira. Ammas dhimmi Finfinneedhaan murtaa'uu hin dandeenye sirumayyuu rarra'ee yaadni kunniin lamaanuu fakkeenyaaf yoo ilaalte rarra'ee jira. Abbaan biyyummaa uummata Oromoo haga ammaa biyya ofii irratti hin mirkanoofne. Abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuun hafee sirumayyuu caasaan biraa kan sirna seera heerallee hin guunne caasaa bulchiinsaa qorata kan jedhuun Dr. Abiyyi qaama biraa ijaaree kaganaa daangaa Oromiyaa qoratee probably isiyyuu diiguu malu jechaadha. Dhimmi federeeshinii kun nu baasamoo nu baasu jedhee kan kana qoratu ka federaalizimii of duubatti deebisuu malu kanarratti hojiin hojjetamaa jira jechaadha. So uummanni waan qabsaa'eef argataa akka hin jirre beekuu qaba. Dhugaadha wayyaaneen achii baduu isaatirraa kan ka'e uummanni Oromoo wayyaaneedhaan hadha ajjeefamuu hin danda'u. Wayyaaneen itti gaarrifachuu hin dandeettu. Xaxattee maqalee itti galteerti. Garuu namni wayyaaneetti galche Dr. Abiyyiif lammaa miti uummata Oromooti. Qabsoo waggaa 4-5 dabre kana otoo lammaa fi Abiyyi obsanii wayyaanee wajjin hojjetanuu warra falme santuyyuu dhiigi isaaniittu lafee isaaniittu wayyaanee maqaleetti galche malee Abiyyi fa'aa miti. Abiyyi fa'aa deeggarsa ta'anii dhufaniiru sirriidha. Garuu uummata keenya santuyyuu bakka kanaan ga'e. Uummanni humna ofii ofirraa fuudhee nam tokko lamatti aangoo kennee waanuma barbaadan yeroo isaan godhan taa'ee ilaaluu otoo hin ta'in akkuma Dr. Tafariin duratti jedhe dura dhimmi afaan Oromoo sadarkaa federaalaatti murtii argatee ifatti hatattamaan ifatti taa'uu qaba. Sababaalee Amaarri amanutti as lakkooftu ijoolleen Oromoodhaa waan afaan Amaaraa hin beeynee fi hojii sadarkaa federaalaatti hin qabne kan jedhu kun afaan Oromoo sadarkaa federaalaatti yoo murtaa'e ijoolleen afaan hojjechuu dandeetti jechaadha. Afaan Oromoo afaan hojii ta'a hojjechuu danda'u. Kana malee ammootuyyuu afaan Oromoodhaa biyyi san keessatti impaayiratii san keessatti qofa otoo hin ta'in biyyoota ollaa keessatti babal'atee afaan dubbatamu nama hundaaf bu'aa qaba. Ugaandaa keessa yoo dhaqxe, Keeniyaa yoo dhaqxe, Eertiraa yoo dhaqxe, Somaaliyaa yoo dhaqxe biyyoonni naannoo san jiran hundumtuu afaan Amaaraan dubbatan. Afaan Oromoo garuu nu dubbatan. Kanaafuyyuu bu'aan nama hundaafuu Amaarris afaan Oromoo yoo barate isaaf faayidaa qaba waan ta'eef in barbaachisa taanaan afaan bal'aan afaan guddaan nama hundaafuu fayyadu. Ammas bakki dhufanii namni hojii hundumtuu dhufee hojjechuu barbaadu. Oromiyaa waan ta'eef saboonni naannoo san jiran hundumtuu Amaarallee dabalatee bakki isaan dhufanii hojjechuu barbaadan Oromiyaa waan ta'eef afaan hojii biyya Oromiyaa keessa jiru immoo afaan Oromoo waan ta'eef isaantu afaan Oromoo barachuu qaba malee bu'aa mataa ofiitiifuu jechaadha. Oromoo sirumayyuu humnaan itti fufanii ummata afaan isaa bal'aa kana garasitti oofuun waan hin jirre hin qabneef ummanni keenya haqa isaatiif Abiyyiin ilaaluu otoo hin ta'in falmachuu itti fufuu qaba. Keessattuu qeerroon bu'aa adda addaatiin sossobanii addaan facaasanii lafa isinii kennan jedhanii afaan hidhuun kun hafee Oromoon falmii isaa itti fufee kabajaa ofii ofitti uffisuu danda'uu qaba. Dr. Abiyyis karaa fedhii ummata keenyaa deebi'uu qaba. Hin deebi'u taanaan naftanyaadhaan wajjin innis barbadaa'uu deema jechaadha takka bula malee. Tole ulfaadhu bojamaan. Dr. Tafarii asirratti waan itti dabalachuu barbaaddu itti dabalatta amma dhimma gumii abbootii gadaatiin si geessu. Gumiin abbootii gadaa kun yoom utubame?
qunnamtiin isaa fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa jidduu jirtu maali? Eenyuun hoogganama? Isa sanatti si geessaa asirratti waan qabdu dannu kanaan si yaadu. Hayyee waan dabalatu hin qabu garuu mul'ata afaan Oromoo waan dur waan xinnoo wayiin dubbachuu barbaada. Yeroo tokko mariin Afrikaan walumaa galatti yuuniyeenii Afrikaa kana yookiin ummata Afrikaa kana walitti fiduu fi tokkummaa ummata Afrikaa kana cimsuu fi maal gochuu qabnaa kan jedhu mariin tokko ture. Marii kana keessatti karaa baay'ee yaalamee jira. Wanti yaalamne maalidha? Duraan dursinee afaan keenya dagaagsine, afaan keenya guddisne, afaan keenya akka walitti dhufu goonee jedhaniiti. Boodderra Asmaraatti walitti qabamanii Asmara Declaration jedhama achirratti mari'atan. Mari'atanii maal jedhanii afaanota daangaa cehanii filannee naannoodhaanii yaa guddisnu. Isaan ilmaan keenya barsiisnu gaafa sana adadaan Afrikaa ummata Afrikaa kana walitti fiduu dandeenya jedhan. Achiin booda hundumtuu naannoon hunduu afaan mee daangaa cehan naannoo keessanii filadhaa jedhan. Afaan sadi filatamee karoorri irratti bahu haa guddisnu haala kanaan ummata Afrikaa walitti haa hiinu jedhamee yaadamee boodderra gara baha Afrikaa kana afaan sadi filataman. Afaan sadeen filataman kana keessaa afaan tokkoffaadhaan filatame Suwaahiliidha. Suwaahiliin afaan Afrikaa ni ta'a jedhameeti yaadama. Maaliif afaan biyyoota 10tti dubbatamu waan ta'eef jechuudha. Kanaan Suwaahilii filatanii lammaffaa afaan Sumaalee filatanii afaan Sumaalees afaan biyyoota 5tti dubbatamuudha. Kanaafi afaan Sumaalees haa guddatu wajjin karoorri haa ba'u jedhanii gaafatan. Sadaffaa irratti afaan Oromoo filatan. Afaan Oromoos yoo xinnaate afaan bal'inaan biyya 3 keessatti dubbatamuudha. Kanaafi afaan Oromoo sadarkaa kanatti guddachuu qabaa jedhanii afaan sadeen kun yoo ta'u baha Afrikaa irratti baratamee babal'atee baratamee baha Afrikaa kana walitti hidhuu danda'u. Afaan sadeen kana mee caalaa haa guddisnu caalaa bajatas haa qabnuuf jedhanii murteessanii fidanii achiin booda bara sana Mallasitti ture. Obbo Mallasitti geessanii Mallas immoo Fideet Indiriyaasitti himee Indiriyaasi akkas jennaanii akaadaamii afaanii banuu qabnaa. Akaadaamii afaanii kanarratti qoratu afaan sadeen kanarratti keessattuu iyyuu qoratu banamee Finfinnee keessatti haa hojjetu yaadni jedhu gaafa dhufu yuunivarsiitii Finfinnee keessatti goonaa jedhanii dhaqanii yuunivarsiitii Finfinnee keessanii ajjeesan waan sana yaadichuma isaayyuu jechuudha. Yaadichuma isaayyuu ajjeesanii achiin booda namni waa'ee sanaa kaasan jiru akkasii. Ammas taanaan karoorri afaan Oromoo afaanii federaalaa qofa gochuu miti. Inumaayyuu yeroo tokko waan yaadu waan kadhachuu iyyuu miti. Just akka Jamaal jedhe afaan an barannu faayidaadhaaf. Akkuma jenne afaan diinagdee wajjin deemaa, siyaasa wajjin deemaa, waan baay'ee wajjin deema. Afaan Ingilizii kanan baradhe fedhiidhaan. Afaan Ingilizii barachuu kootiin nan fayyadame malee miidha. So yoo nuti afaan Oromoo guddisnee naannoo keenyatti jechuudha. Afaan Oromoo fi afaan Ingilizii haalan sirriitti barannee afaan biraa dhiisnee otoon jaalatin dhufanii nu kadhatu. Otoon jaalatin dhufanii afaan keenya barachuu fedhu jechuudha. Kanaaf federaalli godhee dhiisee wanti nu cimku hin jiru jechuudha. Taargeetiin keenya amma kan ta'uu qabu maalidha inni? Afaan Ingilizii haalan baru. Afaan Ingilizitti daballee yuunivarsiitonni keenya afaan Sumaalee, afaan Suwaahilii, afaan Arabaa, afaan Chaayinaa, afaan French isaan kana barsiisuu jalqabu. Language policy completely jijjiirree akkamitti addunyaa keessa galuu qabna, akkamitti addunyaadhaan dorgomuu qabna kan jedhu kan afaanota addunyaa afaan Chaayinaa, afaan French fi afaan Ingilizii barachuu. Regional language bakka ijoolleen keenya yookiin hojiidhaa baay'een itti bobba'anii afaan Arabaa, afaan Suwaahilii isaan kana afaan Sumaalee naannootti promote gochuu.
Kana kan gochuu qabnu malee kadhaana naaf hin galu yoo isaan didan nutis diduu qabna. Dhimma abbootii gadaatti hin sii dhufu. Dhimma abbootii gadaatti yoo hin sii dhufu waa'ee gadaa yookiin yoo jalqabne gadaan egaa akkuma eenyuyyuu beeku duri Oromooni maybe yeroo xinnoo naa kenni xinnoon seenarraa sitti. Oromooni yeroo tokko gadaadhaan bulaa ture, gadaa tokko jala turaa ture, tarii waggaa 2000 waggaa 3 dura odaa tokko jala odaa mormor jala ture jennee yaadna. Odaa mormor irraa ka'ee aguma babal'achaa dhufee odaa lammaffaatti kan yaadnu odaa nabee. Odaa nabee jalattis ragaa nagaa ammaa nuti qabnu Oromoon odaadhuma nabee sana jala ture. Odaa nabee taane gaafa weerarri warra kaabaa kun keessattuu kiristaanaa kuni gaafa babal'atee shawaa keessaa isaan amma lafa shawaa jennu kana dur shawaan jedhamu isa keessaa gaafa dhiibu iddoon seentariin siyaasaa jiddugalli siyaasaa Oromoo odaa nabeetirraa gara odaa roobatti deemu. Gaafa odaa roobatti deemu odaa roobaa jalattis Oromoon bulee odaa roobatirraa maaltu ta'e achiis warri musliimaa kun gaafa babal'achaa turan Oromoon laaffachaa dhufe. Yeroo kanatti ragaan nuti arginu gadaan immoo gargar bahuu jalqabe. Yeroo kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf Gujii gaafa laalteette abbootii gadaa Gujii gaafa lakkooftu dhaqanii eessatti si geessu bara 440tti si geessu. Isaan abbootii gadaa 74 natti fakkaata kana si lakkaa'u. Kanaafiyyuu kan gadaa Booranaa waggaa 16 dursu jechuudha isaan. Kan Booranaa gaafa geessu immoo 72ffaarra jira. 72ffaan kun 1456tti si geessa. 1456tti gaafa si geessu yeroo sanatti kan Gujiis bahe jechuudha. Kan Booranaas bahe jechuudha. Iddoo biraattis akkasuma laafina argita. Kan Shawaa keessas Oromoo amma Tuulamaa kana waan jennu kana yookiin yeroo sanitti illee Tuulama ta'uu danda'u. Maqaa exactly hin beekne yeroo sanitti achi keessas gadaan akka jiru argita. Amma ejersa baallii fa'aa yeroo san warra turanidha. Seentarii jedhamanii warra lakkaa'amanidha. Booddeerraa namoonni ejersa baallirraas yoo weerarri tammaatu Booranarraas Gujiirraas Oromoo iddoo hunda jiru kanarraa eessatti walitti qabaman madda walaabutti walitti qabaman. Madda walaabutti walitti qabamanii bara 1518 walgahii jalqabanii waggaa 2 guutuu isaan fudhate 18 mari'atanii 19 mari'atanii achiin booda achuma madda walaabuu keessatti icciitiidhaan waraana leenjisuu jalqaban. Waraana leenjisuu jalqabanii meeshaa waraanas qopheeffachuu jalqaban. Meeshaa waraanaa ammayyaa kana haala warra hojjetaa fi ture warra amma Noorzi Sumaalee jennu kana naannoo sana buqqa'ee hanga dhaqee galaana Edan kana ga'utti Oromoota jiran. Oromoota yeroo sanitti daldalaa fi teknoolojii ammayyaa kanallee olaantummaa qaban. Isaantu garasitti buqqa'ee ammallee naannoo sana jiru Oromoon kuni isaantu dhufee meeshaa waraanaa kana jalqabe. Achi murtiin gadaa maalidha inni? Gadaan naa hubadhu gadaan yeroo hunda waggaa 360tti jaatane jedhama dulloomeedha. Kanaafiyyuu gadaan haaromuu qaba. Haala kanaan gadaan yeroo 9 haaromeera. Akka seenan jedhu seenan afaanii nutti himu. Gadaan Booranaa kuni amma kan waggaa 360tti haaromuu qabu kuni yoom egaa lafa kaa'ee bara 1518 kana jechuudha. Gadaan kuni erga leenjiseen booda maal lafa kaa'ate tokko jedhee 1522tti jalqabe waraana jalqabaa. Ishii sana abbaan baharee waan barreessee fi dhaga'ee argaadha. Yoo waan namoota adda addaarraa dhaga'u sana booda warri seenaa beekna jedhanii
keessattuu seenaa barreessitoonni Habashaa ishee sana fudhanii Oromoon bara 1522 waraana jalqabee dhufeen weeraree babal'atee ishee sana jedhu malee sanaan dura wanti jiru hin beekan. Ishumaayyuu aanaa madda walaabuutii ka'ee siin jedhu akka waan aanaa tokkittiirraa uummanni baha Afrikaa jijjiira kuni yeroo tokkotti achumarraa maddee akka Takla Tsaadiq Makuriyaa fa'aa jedhanii otoo gaarri Gondar dhaabuu baatee Misiriirra garagaraniiru. Suudanii balleessanii Misiriirra garagaranii egaa galaana waan ta'eef inumaayyuu utaalee fa'aa gara Xaaliyaanii fa'aa gara Awurooppaa fa'aa waan cehu itti fakkaatu waan akkasitti barreessan. Garuu dhugaan jiru Oromoon jiddugaleessaas kaabaas kibbaas Oromoon loltuu ila foollee dabballee fi foollee ergatee madda walaabuutti leenjisee achiin booda gosaan godhee waraanaaf qopheessee erge. Waraana kanatu kan duran dhaabbanne godhe malee waan biraa miti. Tooftaa isaaniitu akka diinni duran dhaabbanne godhe. Maaliif warra Abbaa Baharee fi namoota akka Almeedaa kana fa'aa akkatti waraanan yoo argite wanteen yookiin gaachanni Oromoo miila qeensatii ka'ee tagaa dabbasaa mataa isaanii egaa'edha ofirra qabu'edha. Kanaaf bakka waraanan hin qabaniidha. Kuni teknooloojikaalii olaantummaa qabaachuu argisiisa. Yeroo sanii hoo hin jenne immoo dhugaa dubbanna ta'e bara sanitti humni addunyaa veto power kan jennuun kun tokko Turkiidha tokko Poorchugaaliidha. Habashaa dura Kiristaana duuba Poorchugaalitti ture. Islaama duuba Turkiitti ture. Kun lamaan isaaniiyyuu bakka tokkotti mo'anne. Veto powerii bara sanii mo'anne. Olaantummaa sana arganne jechuudha. Olaantummaan keenya inni guddaan organizationii keenya. Kana hundumtuu ragama. Amma gaafii kootti nuti. Achiin booda gadaan deemee jaarraa 17ffaa ga'ee jaarraa 17ffaan booda immoo laafaa dhufe. Laafaa dhufee Takla Tsaadiq Makuriyaas akka jedhu Oromoon laafaa dhufee dhumarra afaan Amaaraatiin jedheen ጭራሽ በምኒልክ ዘመን ገባር ሆነ. ዱጉማሞ ዱመራ ሞአምኔ በረ ምኒልክ ገባሪታ ኑንዲ ኬኛዮቹ ገብረታኔ ቱኒ ደንዳ ኢንሾ አቺን ቦዳ ጋፈሞ ኦሮሞን በረቴው ከው አደዳን ጋፈ ከው ኢኒ ጉዳን ሰቹ ጉዳን ከነረት ጎዳሜ ገዳ ከና Gadaa addunyaatti beeksisuu irratti jalqaba. Achiin booda gadaan iddoo hundumattuyyuu immoo kakawuu jalqaba. Kakawuu gaafa jalqabu gadaan Gujii jira, walirraan cinne gadaan Booranaa jira, walirraan cinne iddoo biraatti garuu gadaan badee ture. Shawaa keessatti tuulamni akka aadaatti qaba, hanumti akka aadaatti qaba. Abbaa gadaa garuu hin qabu. Gosti hayyuu qaba. Malee even abbaa gadaa hin beekamu. Tuulamuma keessatti jechuudha. Zan gaafa eenyuun dargiin kufee jedhu kunis wajjiniin ka'e. Kunis waan wajjiniin ka'u tuulamattan sii dhufaa tuulamni jalqaba abbaa gadaa maqaa abbaa gadaati. Hayyuu otoo hin ta'in maqaa abbaa gadaatiin kan filatame eenyudha Lammaa Baarudaati. Lammaa Baarudaati yaanee Laggasaa eenyuti abbaa gadaa Laggasaadha. Abbaa gadaa Laggasaa ta'anii abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatooti. Arfaffaadha ganamma filatamu kun. Amma gaafa egaa ani kanan wajjiniin hojjechuu jalqabe yeroo dhiyoodha. Yeroo I can say Laggasaas beeka. Garuu yeroo abbaa gadaa Bayyanaa kana. Yeroo sanatti warra abbaa gadaa Guyyoo Gobbaa haasofsiise. Maal qabaa gadaan kuni silaa gadaan jaatanaa jira. Gadaan kuni haaromuu qaba. Kanaaf gadaa Oromoo hanjennoo jiraate maal qaba. Durii akkasitti mo'anne ammas akkasitti mo'anne. Kanaafiyyuu gadaa Gujii jechuurra, gadaa Booranaa jechuurra, gadaa Tuulamaa, gadaa Maccaa, gadaa Sikkoo Mandoo Ituun baana jechuurraa maaliif gadaa tokkoon qabaannee jennee
gaafanne jennaan kun yaada gaariidha jedha. Abbootiin gadaa Gujiis kun yaada gaariidha jedha. Tuulamnis yaada gaariidha jedha. Haala kanaan yaada gaariidha erga jedhaniin booda yeroo mijataa gaafa eegnu bara 2014 aanolee siidaa aanolee eebbisiisuudha gaafa deemnu abbootii gadaa kan Adaamatti arge. Adaamatti argee kunoo wajjin mari'anneerra wanti sun yeroon isaa ammuma mari'adhaa jenneen anumti jedheen dhugaa dubbachuuf jechuudha. Achiin booda ta'anii mari'atanii qaboo yaa'ii nuu qabii jedhanii na harka jira. Qaboo yaa'ii suni koree filatan. Har'uma murteessinu koreen qoratee qindeessee waan kana haa jalqabu jedhee jechuudha. Koreen suni waan hundaa qoratee ji'a tokko keessatti qopheessee waxabajjii 15,2014 gumiin abbootii gadaa hundaa'e. Even gumii abbootii gadaa kun yaadni isaa jalqabaa gumii abbootii gadaa otoo hin ta'in gumii gadaa Oromootu. Aadaaf turizimiitu duubaa push godhee lakki gumii abbootii gadaa wayyaa jedhan. Yeroo sanitti immoo piroojeektii gadaa yuuniskootti galmeessuuf waan qabnuuf yeroo sanatti giduu hin barbaanne haala saniin itti adeemu. Gumiin kun maalidha inni gadaa Oromoo tokko ijaaruudha. Abbaa gadaa Oromoo tokko qabaachuudha. Caffee gadaa Oromoo tokko qabaachuudha. Sanaan alatti jalatti gadaa Oromoo jalatti gadaa Tuulamaa, gadaa Maccaa, gadaa Gujii, gadaa Booranaa, Xiqqoo Mandoo, Ituumbaanaa, Walloo Raayyaa isa hundumaayyuu hin qabnaa jedhamee. Isuma jalatti iyyuu hanga gandaatti abbootiin gadaa filatamanii uummata isaanii haa tajaajilan. Kaayyoon keenya inni guddaan waan biraa miti. Kaayyoon jalqabuma waan kun itti hundaa'eyyuu Oromoon oltarneetiivii qabaachuu qaba. Siyaasa dhaaba siyaasaa qofa irratti hirkatee deemuu hin qabu. Rakkoo isa mudatu kana karaa gadaatiinis hiikkachuu ni danda'a. Kanaaf oltarneetiivii Oromoodhaa dhiyeessuu qabnaa kan jedhuuni wanti suni kan nuuf. Booddarra egaa akkasitti itti adeemee caffeen gadaa hundaa'ee abbootiin gadaa hundaa caffeen kuni nama 530 akkas qaba. Caffeen kuni abbootii gadaa iddoo hundaa filataman qaba. Seera bulmaataa qaba. Seera bulmaataa kanaanis namoota filatee bara 2022tti filannoon haaraan geggeeffama. Filannoon haaraan abbaan gadaa Oromoo irratti filatama. Oromoon hundi irratti hirmaatee intalli Oromoo ilma Oromoo irratti hirmaatee abbaan gadaa koo kana jedhee kan filatu jechuudha. Abbaan gadaa kuni bakka nu bu'ee biyyoota wajjin dubbachuu danda'a. Akkuma yeroo fulbaana 2018 sanii yeroo warri United Nations Human Rights Council deemanii abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo represent Oromoo guutuu bakka bu'ee ana langaa kana qabadhee hin sobu jedhee dubbate sanii kana boodas bakka nu bu'ee fakkeenyaaf Ingilizii deemee dubbachuu danda'a. Biyya South Africa deemee dubbachuu danda'a akkuma amma mootiin Zulu bakka Zulu ummata Zulu bakka bu'ee iddoo baay'ee deemee dubbata. UN keessatti affeeramee dubbata. Dhimma rakkoo ummata sanii jechuudha. Mootiin Ashantii Gaanaa keessaa akkasitti deemee dubbata. Abbaa gadaa Oromoo san akkasii barbaanna. Kan bakka nu bu'ee dubbatu. Kan rakkoo ummata isaa hubatu. Ka'oo balleesse dhaabni siyaasallee lakkii jedhu. Isa barbaanna. Kanaaf an akkasii sanaa jedhamee yaadni suni dhufu. Warri waan akkasii hin feene yookiin Oromoon akka Oromoon hin guddanne yookiin Oromoon warra bakka bu'aa gaggeessaa hin qabaanne warra fedhan jedhee yaada. Isaan suni dhufanii amma gumiin abbootii gadaa wanti jedhamu hin jiru. Gamtaatu jira. Jedhee aadaaf turizimiin abbootii gadaati jedhee namoota muraasa waamee muraasa hambisee asallaa irratti gamtaa'e. Maqaadhaaf even gamtaadha yoo jecharraa kaate jecha afaan Oromoo keessatti gamtaa jechuun warra waliin fakkaanne tokkotu walitti dhufee tokkummaa wayii uummata. Gamtaa Awurooppaa gaafa jettu biyyoota garaagaraa Awurooppaatti walitti dhufee gamtaa uummata. Oromoon gamtaan uummata. Oromoon gumii qaba. Oromoon saba tokko. Saba garaagaraa walitti dhufee tokkummaa uummatu miti.
Oromoon tokko. Kanaafi gumii qaba. Gumii gaayyoo hin. Maaliif bakka itti mari'atanidha. Gumii mi'ee bokkuu hin. Gumii odaa dhabee jenna. Gumii odaa roobaa hin. Kanaaf gumii sana hundeeffata. Ammas taanan egaa mootummaan warri aadaaf turizimii kuni waan kana dagatanii yookiin beekatiif waan nuti kuni Oromoo harkaa akka bu'u wanti bareedan kun akka bu'u gochuudhaa fi waan godhan natti fakkaata. Asirratti waan xinnoon tuqee bira darba. Amma gadaa UNESCOtti galmeessine jedhanii baay'ee warri fokkoru isaaniidha. Gaafa petitionii sassaabnu arrabni nu gogu bishaan eenyu tokko koddaa tokko nutti hin binne jarri kun. Dhugaan siin jedha gaafa konferensii jalqabaa qopheessinu obaa Shikaagee gadaa irratti kan qorachaa turte affeereen ture. Waanan kaffaluuf dhabeen anuyyuu qarshiin qabu namatu qarshii naa liqeessa. Isaanin kaffalee. Gaafa saneessa dhaqanii amma gargaarsa jedhanii kan isaanii waa meeqa dubbatan. Kanaaf dubbiin gadaa laaffisuuti malee cimsuu miti.